Ashama harka fuunee akkam jirtu jirra ijoollee jaalalaa ijoollee qaalii jirra akkam jirtu fayyaa keessanii kun seenaa YouTubeidha seenaa koo YouTube warri fira taatan warri lammii taatan subscribe godhaa share godhaa like tuqa kanaaf seenaan akkuma maqaa isaa seenaa guddaa qaba gara fuulduraatti seenaa addaa isinitti muuf deema YouTube kana subscribe otoon godhin biraan darbina isinin jaaladha isinin kabaja egaa seenaa tokko isinitti mufanan deema amma seenaan kunis maal yoo jettan seenaa dhugaati keessattiyyuu ijoollee biyya harabaa jiraniif ijoollee mana madaamii keessa jiraniif seenaa ajaa'ibaati dhaggeeffadhaa maal seetanii qalbii miti seenaa dhugaati waa'ee kiyyarraan kan ka'een isinitti hima seenaa dhugaati dhaggeeffadhaa sirriitti qalbiitti ijoolleen keessattuu mana madaamii jirtan qalbiin dhaggeeffadhaa seenaa dhugaati seenaa ajaa'ibaati subscribe godhaa seenaa keessanis annaa maaltu jira seetanii yeroo dura mana biyya harabaa dhufnu akkuma mana haadha kiyyaa natti fakkaataan amma maaliif ani daa'ima ta'ee haati kiyyaa yoo waan xiqqoo wayii natti dubbattu naaraa beektanii naaraa baay'ee tokko naaraa manatti irreen galuu nan ba'a nan deema bakka guyyaa sadiif akka kiyya biraan bulaa bakka waan baay'ee keessan na rakkisaadha kiyya maaliif hin dabarfadhu kanaafiyyuu biyya arabaas dhufee akkuma mana harmee kiyyaa natti fakkaateetiniin maalan godhe seetanii biyya Beeruut waggaa takka hojjedheetiniin na dabbarraan galee yoo nama dabbare galuunis waan tokko bar yoo nama dabbare galuunis waan tokko beektanii gara biyyatti deebi'uu waan tokkodha utoo balaan tokko sirratti hin gahin jechuudha kanaaf maalan godhe seetanii biyya Beeruutti deemee waggaa tokko hojjedhee na dabbarraan galee keessa akkuma mana haadha kiyyaa natti fakkaata kaa yeroo pasintinii jedhu እና biyya Beeruut waggaa tokko hojjedheen galee gara egaa kan namni biyya arabaa kana qammas immoo taa'u mitiire እና ani maalan godhe seetanii qalloon keessanii maalidha biyya Dubaay nufe biyya Dubaay deeme dalagaa galee akkuma nama tokkotti dalagaa galee osuma dalagaa jiru baay'ee nama gaarii dharreedhaniitittiin garuu ijoollee ishii hamtuu turte intallee xiqqoodha ijoollee xixiqqoo lama qabdi ijoolleen suni baay'ee hamtuudha ishiin keessa hangafti እና anaan na jaalatti garuu kan ishiitti intinii jedhu baay'ee bakka umnaa ol ina jajamtuu ishiin jettu ijoollee arabaa akkuma beektanii bakka baay'ee tokko bakka umnaa ol na rakkisti nitiroonni madeniitiin narraan oobituu bakka waan baay'eedha እና akkasiin otoo jirru guyyaa tokko daa'ima haraasii fiddeniitittiin deessee jechuudha seenichi baay'ee dheeraadha daa'ima haraasii fiddee daa'imichitti narratti rukuchuudhaaf caammaa kunoo ittiin deeman taakoo qabu tokkotu jira kan ijoolleen ooftu caamichaan rukuchuudhaaf daa'ima narratti jechuudha narratti rukutte malee utumaan baadhee jiru jechuudha ina jajamtu daa'imitti waggaa 7dha isheen guddoon jedhamtu waggaa 7dha ina jajamtu baay'ee tokko hamtuudha እና daa'ima waggaa 7 sana narratti rukuchuudhaaf rukutte caamichaan jechuudha achiin baqaani gaafsana baay'ee tokko rifade isa dhugaati jechuudha baay'ee tokko rifade baqa utoo daa'imtittiin caamichaan rukutamte ana jilbana rukutte garuu daa'imittiin hoolan jalaa qabee jilbana rukutte maaliif mucayyittiin ishii bicha akkan ishii faana bicha taphadhu barbaaddi ishiin guddoon jechuudha ishii waggaa 7 sun ishii bicha faana akkan taphadhu barbaaddi nama tokko faana akkan deemuu barbaaddu እና mana akka akka ishii yoo hojii naa jajjan jaalattu akka dabaddabdi haadha dabaddabdi anaaf jettee jechuudha maaliif jibba kooti osoo hin taane na jaalatti akka nani gara biraa deemuu barbaaddu so achiin osoo jirru mucayyittiin harkatti rukuttee seenaa dhugaati ilaalaa qalbeeffadha achiin ani kaa baay'ee himee dadhabee achumaanan bakka jala jallisee niititti simee akkas wanta akkasiitu jira maayidha minamina mucayyoon irraa noobitu taanan intala xiqqashuu furadhu narraa ani intala xiqqashuu hin baadhu jedheen niititti faana wal intini jenne natti mufatte achiin osuma kanaan jirru
mucayyitti jalaan callisee bakka wajjin taphachuus nan didee maalan jedhee achiin niitiin natti qabamte. Guyyaa tokko namichi hala bulee dhufa ishiin haarii namichaa qabdi. Ani kanatiin hin beeku ishiin haarii namichaa qabdi. Ani uffata hafuu ala ba'ee na waamte innaan ani jalaa turu eessa dhuftan an jette uffata hafeen dhufan jedhe. Nachi sa'aatii kana muluu uffata haftee dhuftan an jette indee uffata hafeen jira kun walaalatti ilaaluu dandeessan jedheen. Achiin jaarmuun ishee intini vitaaminii keessa dhugde tokko fuuldura kiyyatti dhangalaaftee cabsite na rukuchuudhaaf ishiin kaayyoon ishee jechuudha. Achiinan ani alatti jalaa gadi ba'ee ala kanaan namichi kaatee dhufee alaa dhufee rafee jira. Kilaasii isaa banee kaatee dhufee ishii gara intiniitti ol darbate ani haaluma kana nan bahee yeroon bahee ani akkuma man haadha kiyya baanii kan deebi'an sana natti fakkaate guys. Innaa baheettinin bakka gara halaatti hin bahe siruma barriidha mana alatti hin bahe. Innaa yeroon ani naanna'ee bahu ishiin na qaddamtee baatee jirti. Na qaddamtee baatee makiinadhaan naannoftee dhuftee natti barriirratti jechuudha. Galtamoo hin galtu hin galu jedheetiin deemee ani bakka nan qaxxalee daandii akkuma waan mana haadha ofii fira ofii bira deemanii wayii natti fakkaatee beektanii. Innaa nan deemee silkii keessa birriin qabu waan ani ittiin bilbiladhu hin qabu. Waan yeroo nama baasu koo waan baay'eedhaan nama baasa guys dhugaa. Achiin intarneeta hin qabu warra biirootti dawwalachuudhaaf silkii isaanii nan qaba garuu intarneetaan qabu. Kazan maalan ta'ee macarasharraa waan intarneeta bakki gadi naa bu'ee hin beeku. Waan naa herge hin beeku. Achiin intarneetni naa galuu sabichaan ergi daandirratti jechuudha. Yeroo naa galuu isaa argu gara biirootti weesaabbiidhaan dawwaladhee akkamittaan dhufee si fuudha. Ani lookeeshinii naa ergi lookeeshinii eessatti hin argan bakka kamittiin ergaaf intiniin irratti cufamee jira. Innaa haaluma sana daandirra osoo hin deemu namtichi waaqayyoon isaa eebbisu dhugaa. Namichumti inni mana isaanii dalage sun makiinadhaan naanna'ee dhufee na barbaade. Kottu sin araarsa naan jedheen barbaadu hin jedheen deebi'u mana sanatti hin jedheen. Kottu sin araarsaa hin deebi'u mana sanatti hin jedheen. Achiin namtichi asumatti na eegi uffata koo qayyaradheen fanaan jedhee achumatti ni eegee baay'ee tokko sodaadhe garuu makiina keessa na kaayee waan tokko na godhaa jedhee waan isaa eebbisuu qaxxe godhee gara biiroo na geesse. Inni gaayisa sirratti maal isiniin jechuun barbaade isinitti dheeresse. Yoorri haramtiidhaan wal loltan mana hin bayina mana baatanii akka kiyyaatti hin badina achuma jechuun lola cimaa sayyoo ta'erree achuma dhaatti alumatti gadi baatirree gibbuma keessa bilbiladhaa malee ani koo mana bakka akkuma mana haadha kiyya jalaa hanaadhatti barte amaatitti jedhe Oromoon akkasuma natti fakkaateetiin hin bahee badee garuu waaqayyoof galatu seenansa baay'ee dheeraadha garuu isinitti hin baay'isu taraa isinitti maa deema innatti niqaaqee isin barbaachisa. Kanarraan kana seenaa keessan subscribe share godhaan nu guddisaa waliin haa guddannu uummata qaalii uummata jaalalaa nagaan